Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya fi daawwattoota keenya warri miidiyaadhaan illee maal taate yaati gaaddisii akkamitti waan akkanaa keessatti ilmoo kiyyaa miti akkamitti afaan guuttee jettanii natti aartanillee akka malee na daraartu. Bakka ciraashii iddoo namummaa nama jedhanii wajjin jiraachuullee nama jibbisiisa. Dhugaa rabbii yoo ta'e. Dhaanni isaan qabduuf malee tumee tanan akka isheen du'aaf jiraan qabdu ishee godha. Garuu maal waa tokko bu'aan qabu immoo namaa dhaanii dararuuni kanatti xiqqoo lumtaanatti ta'e malee akka isheen na darartu akka isheen sammuu kana naas callaqtu akka isheen sammuu koo irratti na dhoowwitu biyya namaattis biyya Yaman keessatti wanti isheen narraan hin geenye jiru sababa ishee hojii meeqarraa bu'ee fuuzoo ta'ee galgala galgala dubbii malee gammachuun tokko dhabamee alaamaa hojii kiyyaa harkaa balleessitee alaamaa jiruuf jireenya hunda harkaa balleessitee akka fakkaataa isaa wallaaleen itti cufee dhiisee biyya kana dhufe biyya kooti jedhee galee fudhee galee nama gatanii fudhee galee wajjumaan jiraanna mucayyoo kiyya immoo argadde mucoo kanaa wajjin walii galuutti tokko hin jirtu haala siyaasa ishee hunda wallaalu. Kun har'a qoy har'a boru wayyoofti boru raftaa wayyoofti ittuma fufa malee wantirraa galaltanyaa taate tokko hin jiru. Wantirraa adda babaratte tokko hin jiru. Akkuma fakkaatan wallaalchifte amma sammuun waan na haphate dhugaa rabbi akkuma itti yaadu wallaalan jira. Akkuma itti akkanaa sabu wallaalan jira. Namni nama guddisee dhiisiti nama warra na jedhee namatti haadha seeneyyuu namni kun kabajaa hin qabu. Miizana namaatiin nama ta'uudhaaf namni kabajaa hin qaba nan beeka. Haadha gaaddisee akkamitti akkana goota muca'oo tana haadha gaaddisee akkamitti immoo kana gaddarbita warri jettanii natti haatan dhiigama baay'ee naa godhaati jaaladhiitii miti. Baay'ee na dararte baay'ee sammuu na dhibbifte baay'ee akka fakkaatan na wallaalchifte waan ta'eef amma ishii arguullee hin fedhu. Ijumaan ishee arguun fedhu arguuti. Na mucayyoon kun haadha malee guddatte abbaa malee guddatte kan guddisaa jiru obboleettii tiyya turte. Amma immoo waqtii walitti dhufteetti qoy lachuun kun wal ta'anii jiraatu wal qabatanii bahu wal qabatanii galu jedhee yaada. Isheen kan yaadu kan biraa akka diina tokkotti isheen akka saraatanyaa taatutti isheen kun akka bakka natsaannataa jiraattutti yaadaa jirti. Yaadni kun hin ta'u OA waliin jedhaa akka hangafa akka qixxisuutti wal kabajaa jiraadhaa yoo jedhan tokko naa fudhachuutti hin jirtu. Bakka kanatti baay'ee sammuu na jeeqanii. Kana mannaa kanarraa achi gara deemtu taateertu. Ishiidhuma kana biratti saraatanyaa tokko barbaaddadhee akka qophaa ishee ciriitti hin jenne malee baanii wajjin galu ishii sakkan immoo kiyyaa laalee Oyaw, man kana wala tarbitte yoo elee goote yoo buna dhaadhaafte yoo watti nyaata goote kana malee uffata kana oomishite gooteef kaashii kanuma isheen sakkuma ilmoo kiyyaatti ilaalee waliin baanii waliin galanii jiraatan irraa wayyadde wal tasmaamuu baatanii wal lola malee didee anis sammuu na arrafachuu dadhabee galgala dubbii galamni dubbii biyya namaattis dubbii biyyattis galee dubbii kan ta'u ta'e. Tokko faayidaa hin qabu. Tokko bu'aa tokko hin qabu waan ta'eef gadi narraa baay'ee anis hin barbaadu. Yoo nargee sa'aatii deemtee dhuftu. Yoo ofu immoo yaada ishiitiin sababni kaardii jetti maali jetti baate sa'aatiidhaan dhuftu. Ani maaluma futurii akkamii akka faxxiratte wallaalee sammuun baay'ee dhiphate. Kana mannaa narraa baatee waan haadha birannaa jiranuu fi orma bira jiran waan beeksisama wajjin naa ta'anii fi qubaa fi of danda'anii jiraatan maal akka ta'e adda baaftee beektu. Akkas wayyaa mi'a laallattu qubaa ishee of danda'anii akkamitti akka jiraatan sakkantee maal irratti akka sammuu ofii hirmaachiftu malaa baafattu namni akkas ta'e malee warqii namni namaa kennutti amartii ofii ofiitiin hartee bitatantu irra nama marara.
maaliif laffa'anii dafqanii dafquuf sun maal akka ta'e yoo beekanii mararsiifatu. Gochi namni namaa godhu sun immoo uumaa ta'eetu namatti mul'atu waan ta'eef nama tokko tokkotti akkasitti fudhatama. Akkuma qalbii wayiitti waan dhufeetti fakkaata waan ta'eef kan dhamaatee dafqitee laffaatee itti dhufte sun hin maraatti akkuma fedhe jechuudha. Waan akkasii sana mee addaa baafattu amma tokko kan jedhu hari'adhee alaa jiraattu mana namaa kadhattaa jiraattu isagaa qabbitu beeka. Anuma ishii barbaadullee itti yaadne baay'ee aaran sammuu namootaa jira. Gabbayee barbaadee eessa jirtee isa qaqqabdu jechuullee sammuun itti himne akka naasamuun dhabe. Mee alaaltu amma tokko alaaltu. Yoo duutes duute jechuudha dhageettiin namaa yoo baddes badde jechuudha dhageettiin namaa booda keessa. Bakka of alaaltu kan jedhuun baay'ee ati ilmoo kiyyaa miti baay'ee jedhee jala sarareetti. Of beektee of marraatee jiraachuun mafti isheeti. Of hin beekne taanaan isa akka fedhii ishee ta'uun mafti isheeti. Ani gara kiyyaan naa baateerti. Uumaa wanti hin gargalee ishee dhiphadhuuf hin jiru kanaan booda. Sammuu kootee boqonnaa gochuu jecha kanaan booda. Hin fedhu. Ati mee maal sitti fakkaata yoo yaaddu? Ani gara jala sararee murteessi. Maaliyyoo gorsa tokko si'a tokkoof barbaannee galchine yeroo gorsa laattee fi yeroo isheen didde immoo adabbiidhaan akka reebamtee baatu. Amma barbaannee galchinee eddaganaa gorsee ishiin gorsa naa fudhattee gorsa sanaan immoo adda babartee jiraachuudhaaf sammuu akkasiin qabdi. Kanaan dura Yaman keessatti waan ishiin na goote natu beekaati hin beektu. Kanaafuu si'a tokkoof ni ilaalla. Ani kana itti yaadu. Wayyaa. Sababa baay'ee hin dabarse ishee wajjin. Sababa amma hin jedhamne hin dabarse. Hojii akkamii mukaan ofii kiyyaalee miti nama kiyyaallee radda'uutti danda'u hojii gaarii akkamiirra. Sababa ishee irraa bu'ee makaraa meeqa argee dararaa meeqa argee nama namaaf qaxaree fidee namicha gaaddisaa jedhan tokko isallee sababa kiyyaan dararaa bahee tumamee namichi sun sababa annisaa ishiidhaa jala deemee haa dubbatu dhiiraa qophaa kiyya qoy maalan godha jedhee isa xalamee fidee isaa wajjin ishii barbaadu har'a nama tokkorraa buusisu bar tokko immoo nama tokkorraa ishii buusisa. Akkatti na dararaa baate asis dhunnaan immoo kunoo hojjedhu sarratanyaan barbaadu taate mana jirtu. Wanta hojjettu maali? Waan manaaf si'ii ta'u. Waan munusunnaa mana. Waan waxuuf tolchuu kanuma wanti biraa wanti isheen hojjettu maali? Hin hojjedhu jette. Si'ii walii galtanii hojjedhaa tokko tokko hojjetu tokko tokko haa jiru eeshin jettu. Bakka ani waan hundiyyuu hin danda'a gaaddisee naa deemtu. Hunda maal dandeessa? Hojjedha. Maal hojjetta? Waan isheen hojjettu gorseen walii qoqqoodnee hojjenna adeemtu gaaddisee. Kanaan dura sii miti kan na dadhabsiifti baay'ee nufsaa dhufe har'a immoo akkaman ta'a jettee marii naa laattee deebitee immoo akkanuma tokko bultee lakkii adeemitu. Lakkii gorsee tanan deebisaan waliin qoodnee hojjenna. Naan jettaa deemtee ati nuti immoo. Wayyuu akka yaada kootitti baatee daandirratti kufuutti mannaa ati gaaddiseetti caqantee baastee jechuutti mannaa akkasatti wayyanatti fakkaatannaa yaadu. Ati fuulatti jirtu asirra. Maali yaadame? Maali yaadame hojjettu akkam maal jechuu keeti qoyaati. Kanaan dura sii miti kan dubbii kana naasira ta'ee umaa ursee dadhabee umaa garanti baasu wallaalee umaa na dhiphisaa jirti. Umaa akkan ta'u wallaalee akkam godhu. Sodaa keetiif immoo mucaa kanaan dhaanuus natti ulfaate. Mee ati akka beektutti murteessi kanaan jedhe sii miti. Akka ishee yaaddetti yaaduuf hin yaadne.
Yoo tokko wallaalee tokko beekuu qaba akka jedhamu. Haala isheen si hojjettu hunda dandeessee wajjin jiraachuudhaaf ati murteessiteerta? Hin dhiifti. Hin dhiifti? Haa qaxxaamtu takkaa turtu. Yoo baddee eessatti baddee? Biyyuma namni jiru keessa joortii miti? Wayii bineensa wajjin halkan deemti? Namaa miti? Maal jettee amma ati? Atummaanuu na qoruutti jirta natti fakkaata waan akkatti yaaddu. Harmee gaaddisee nama mararti. Nama mararti? Yoo jettu. Maaliif gaaddiseen nama baay'ee yaadu natti fakkaata? Ajaa'iba! Ati wanti beektu hin jiru gaaddisee xumyaa ishee. Siifan madhagaa. Waan beektu tokko hin qabdu. Gaaddisee jechaan biyya Yemeniitti waggaa tokko baddee waggaa tokkoof ji'a 4 ta'e akkadha. Mucaa Abdii jedhan tokko bira turtee isaa wajjin waggaa fi ji'a 4 teessee mucoon tokkos jirti kan Minyoot jedhamu. Ishii jedhanii Gaaddisee jedhanii mucaa Abdii kanarra waggaa tokkoof ji'a 4 turan. Dadarartee hoo galii wal jedheen hin galtu bilbilaan bilbila uumaa makaraa meeqan biyya adan jiru jedhamu keessa taa'een biyya adan kana ishii nama jala godhee makaraa meeqa baatee ammas immoo deemtee mucaan Nabil tokko jedhan argee deebisee nama biraatti kan gurguruudhaa ka'e namni tokkummaan irra ga'ee daqiiqatti dhufee Abdii sanaa wayyaa tokko irra kan illee laatee obaasee uffatatti bitee itti isaan teessisaa ture. Mucaan Nabil kun immoo dabarsee nama biraatii ishee gurguruudhaaf. Mucaan Minyootis immoo garagaltee goddanyaa ishee wajjin fakkaattee mana kireeffatanii taa'anii eddeganaa immoo deebisee nama biraatti gurguruudhaaf Minyootii fi Nabil kun wal gidibatanii isaanii yaadee jiru. Ani tokkummaan irra ga'ee daqiiqatti dhaqee harkaan boosise. Waan narraan hin gahin hin qabdu Gaaddisee jecha. Akka itti nan dararree himtuu waan xiqqara jedhu hin jiru. Si'iif haaddisiidha haalli ishee. Ani immoo sirriitti akka nama agadaa shonkoraa anyakee dhaamee tufuutti anyakee tufee jira. Si'i haaddisii ta'ee sitti mul'ate. Ani ulaagaan ishee hunda sirriitti beeka. Kanaafuu ammatti baasuu garagaltee bultii lama keessatti jecha kana naannachuu keetiif atummaan maal yaadaa jirta? Keetuu gaafii natti himatti jira. Jabbileen harree wajjin oolte dhiitichoo barteeti galtee jedhan. Akka sanaa Gaaddiseen baddeen baddu bakkuma ta'etti hirkatti. Kaleessa riyaadhee haqa ishee barbaadan bahu. Ati maal yaadde? Atu rakkina qabda. Harmee Gaaddiseen baay'ee galti waan ta'e harmee Gaaddiseen haala. Situ kan kamuu taraa yoo isheen galte. Ishee kankoo rakkoo qabu. Kankoo rakkoo qabu yoo jedhu gahee rakkoo qabu akkamitti? Ani akka fe'ee ta'uu naa wayya Gaaddisee wajjin amma kana biyyoo maa teessanii Gaaddisee haadhanaa ana jecha Gaaddisee arabsitu na wayya jedhudha. Xibbaata. Ilmi jedhe ka'ee baay'eedharra dhaansi wajjin ta cabaanna kosi.